jechuudha. Nama zallamu sana jechuudha. Haqa nama zallamamee sanii baasuu qabna malee kutaa guutuu yoo arrabsine sheekatu jira qeessatu jira miskiina meeqa kan waan beekne kan miidiyaan beeknetu jira sinii jedhee kanan isiniin jedhee yoo Arabannaa abaaboo guutaa. Malee wuddoochi. Nan dogoggoree fiqiroochee dhugaa jedheemi akkasinullee Oromoodha. Yoo dhiira Anuu ragaa si baadhis. Oromoodha bara. Sini anuu ragaa si baya. Namni wanni ati jette kun dhugaadha. Namni nama miidhuu gadi bakka bu'e soqqaani matama isaa bakka bu'a malee. Sagalee taanuufi akkasitti nan hubatinaan waan jiru waan boru sinii galee namni ittiin wal bahee wal arrabsuun adda isinii baasu jira. Anamma jaarsa kiyyan na miidhe anamma jaarsa kiyyan na zallame badii jaarsi kiyya na balleesse ay dhiira Oromoo jechuu qaba jechuun qabu ka sagalee naa ta'aa jiru dhiira Oromooti miire yoo dhiira Oromoo jedhee dhiira Oromoo waqase an huynan qabu bar. Eenyu sagalee naa taare badii inni balleesse nama miliyoona meeqa waqasuu jechuun kun waan hin taane haqa namaallee balleessuu taasinii gale isa qofa irratti xiyyeeffattee kasi miidhe san qofa kasi zallame san qofa malee ay shamara Oromooillee hin jedhina ay dhiira Oromooillee hin jedhina yaa gurbaa mucattii zallamtee yaa mucattii gurbaa san zallamtee jennee maqaa isaanii meeshiin goone mukatti cabsuu qabna akkasi abbaan fedhe ammoo hafuudha raasuu guddaa ino. Caalaa kudhanuu hafuudha. Maal fuudha? Tirippilii kana Ante laamii maal akkatte kana hunda? Maal akkatte laamiiti? Taap godha akkam? Koppiliinki godha gaa'e. Hiyyuu siiree. Wallahi billahi osoo addunyaan kun lafarraa gara gamtee ani jaarsa kiyyan sossobadhuan osoo qiyaamaan bakka kana jeennanni osoo luka isaa jala ta'e ani sossobadhuan. Nama ilmoo furii wajjin. Maal jetta bifti jeennanni achuma jalaa bara jeennanni afaan abbaa warraa jalaa. Sossobadhuan maal taate ati habiibi an Barsi jabdu halaala bifti. Ki halaala. Battelle halaala. Halala maaliti halala maaliti halalli hin jiru halalli gaafa waliin jiru. Hayat. Halalli habiibi gaafa waliin jiru. Nama dabba. Gonkumaa nama isin gatee deeme sossobatina duutanii baddan malee sossobatina. Deeme akka nama du'ee qabrii ciisuutti onnee keessan keessaas baaftanii dagachuu qabdan. Allaqa. Andi ka'ee andi mataa. Yoo ammoo waa beeki siifu. Okay hayat abshir. Yoo sossobatte halaala haraamaa miti. Maaliif sossobadha haraamaan atta'ii ta'uun sossobadhu du'ee bada malee marzii dhugee du'a malee sossobadhu. Habibi waan jedhamu dubartiin Oromoo nugusaa bar Habibi queen of queen. Qaama lafee dhabee ishureekoo. Habibi dhiirri tokko odalaarreeti qabinurraa geemee amma uummanni nu waraabbata rabbiidhi nama. Wadalli harree kakka dhiirri wadalaarree akkamiiti? Manni anama rabbiidhaati. Guys, taap godhaa ishee. Giftiin qabdanii mijara kiyya naa taap godhaa gammaa 9,000 qofa taap gootani. Guys, ega silati waan haasaa jiru mee waa dogongoree jira uddoche. Wanti nan dogongoree Ati jira dogongora maa ofirra eeddaanuu sirratti dhiisuu hin jiru. Yoo na dura haasofte malee hagammaa wanni haasofte dogoggorri hin jiru. Ammoo bakka amma jette san xiqqoo sirrina jedhe. Maa dhugaadha kaa dhiirri tokko odala harreeti bakkuma itti tole bakka garaa isaa argannaan garasuma gora. Maali dhiirri tokko garaa bula jechuudha. Guys, taaptaabii kana miliyoona takkana wallahi laazim garaa bulee gaafa waan garaa isaa guuttatu arge jireenya ofuun dagata ofuuyyuu dagata inni. Maa shamarri erga yoomi aguma biyya Arabaa banamtee kana dana moorachuu eegalte malee erga yoomi nama moorachuu eegalte erga yoomi dhiira garaan bituu eegalte. Dhiirri numa bitamaa jedhi gaafa ati nyaata bareedaa Jaalalaan inuma bitama.
Astagfirullah ilaalee kan arrabsu kana rabbi dhabee. Guys warri Taap godha nama meeqa nama dhibba meeqa maa qoy garaa isin nyaata taabiin gungatii isiniif fakkaate harka keessan kana keessan mallaqni waan burqu isiniif fakkaate takka lama yoo burqee nama maal meeqa si jala jiran. Guys nama dhibba namni lamaa kumaa wayii fi taabiin dhibbi gosa. shanii namni kumaaf dhibbi shanii kun guys hundi keessanuu mee koppilinkii godha. Era guys nama badaa jedhe dhiira badaa jedhe maal taatanis mana arrabsitan astagfirullah. Dhiisuu warra si arrabse dagat nama baay'ee ana jalayyuu kana arrabsu ka maal jedhu ma dhiisa koomentii baay'ee osoo argu abaabota akka kenna gaayis. In adabnaa yoo mo'en. Kolfiibu. Oh Dhiirri erga yoomii garaan bitamu eegale dhiirri garaan hin bitamu jaalala malee. Sannuu sirreessi. jaalala maal beektan isin amma ammoo isinittiin garagaraa qoy narraa usamu. Jaalala dhaa'uun. Wallahi nama dhibba lamaan as ta'anii nama dhibba lamaan wayiin turanii abaabota akka guutuu. Guys, surprise nan gootan isin koppilinkii kana miliyoona taate. Isaanii mallaqa keessaa baa itti fakkaata. Mallaqatu waan tiktokii kana waan akkana goote achi keessaa itti gabba'u fakkaata taabiin godhan. Mina ayinat hizbinu. Guys, የኔ ፍቅሮች የኔ ውዶች ቢላ አለይኩም Koodaan kiyya meeqa galee beektaa kuma dhibba sadii fi kuma 25 deema. Bar arge duratti na ajaa'ibe bar indee in bararee bar ajandaa fuul tiktokii muluun waa'ee makeetii waa'ee majaarsa keetiitii akkan ol baan akkan bakka kalees viidiyoo lama dabarsita amma viidiyoo muluu tiktokii muluun koontirool ta'e. Ganaadha dhimmi kiyya dhumanne Oromoo sagalee naa ta'a. Wallaahi dhimmi kiyya dhumanne. Tripping. Maaltu hafe Guys, tripping. Maaltu nafne haqni kiyya oom dubbatame nan zallamame ganaadha ooman dubbadhe oom miidhaa kiyya naa dubbatan. Afaanitti na qabanii manguddummaa dhiisi keessaan fidhan. Oromoon akkasuma wayyaa aadaa qabnaa miireessan turra wayyaa. Beeka aadaadhumaa fi safuudhuma keenya jedhee hawaasa Oromoo waan an kabajuufan hayyamamee hayyee jedhee dhiise baqqaan siluma Oromoo jalaan bo'an. Lubbuun koo fidaa Oromoo haa taatu. Eebba argatta waan namni siin jedhe yoo dhageette. Oroo kiyya laalaa kiyya sinii kinoo lubbuun kiyya keessan. Ima kennitaa fi lubbuu ta'e. Wallahi billahi osoo waan naa danda'ameeti man kennaaf garuu kenneefi ammoo akkamittan jiraadha re'anis. Ana ibsituu Jamaal Muummee jettu ana obboleessa kiyya na gaafattamu obboleessa isiiti. Isii bira dhaqi itti barreessi yoo si barbaade. Maaltu dhaqee jaarsi kiyya as jala jira. Inshallah as jala jiraachuu miti hansoolaa afatee haa ciisu mina gabbanyane. Jaarsa keenaan hin jedhinan jaarsan qabuwan. Ammallee nikaa isaa qabda jaartii isaa jedhin. Aadaa Oromootti akkas. Jaartiin nikaa namaa qabdu hagammaa ni jaartii isaati. Adeemti jaalattus jibbitus jaartii Maaliif beeyta nikaa ofirraa buusuun daqiiqaa 5. Dubartiin ofirraa hin buuftu ree wanni sirraa buuse malee. Akkasii inni narraan buusu waan ta'eef. Ara rabbi sadarkaa sanii isiniin geessiniin feenunu waan akkasiillee dhaga'uun feenu hin jibbina dhugaa walumaan isin haa jiraachisu. Sheexanaa miti nu kan nama gargar oofu. Maaliif sirna jiraata jireenya dhufee ana moo situ jiraata? Namni gargar nama oofu sheexanaa biifti. Baaliyyoo sila hawaasiin jedha beeyta si bulooka malee dullachi sii kan fedhiin sitti goggoge wattu beena jala. Raggaxaalleen barma hin dandeetta siifu akkam hinde. Itti goggoguu maaliif beektamu? Itti goggoguu isaa maaliif beektamu? Warra fedhiin itti goggoge kan nama arrabsu silaa iyyuu kan fedhii qabu yoo nama arrabsa.
Jaarsi sinirra jira moobaayilii jalaa bate waaqiin sobin lamma. Lammiin sobin. Jaarsi sina bira jira moobaayilii jalaa bate jedhani. ገና ጅሩን ይሳቱ ገና አርካበደ ሞባይሊ ሲም لا ولا قتلنا بالأكاسين جريم بناتي شوف ربي ولي سنادي بسنو دعائي سنيقونا والله إنو شيطانا متي ورا غرغرنا ماري guys تاب قدا حركة كنا كيسا ملق نمبو جرنا يوم ملق أتاتي شكتان تاب ملق تاب قدا غلطوما قدا نصب دلم متوبا نصب كوتر قد بس تاب قدا تاب قدا ati rakkoo qabda sona blocking seere ma rakkoo nan qabu mali uf ati rakkoo qabda akkasi